Sumayyaan gara Yamanii deebitee jirti. Maal jechuu? Yoo duraa akkuma nama biyya galee kalaas deebuun henne biyya galte amma ammoo gara biyya Yamanitti deebite an dhugaayyoon seene jechuudha. Amma achi gahee kunoo jettee guyyaa kaleessallee viidiyoo bahaararra deemtee waraabdi. Maal jechuudha? Maal irraa barannaa? Maal laalaa jechuudha? Namoonni tokko biyya nama keessa waggaa dheeraa ture yeroo gara biyya ofii galu kaas jireenyi biyya namaa nagahee waggaa dheeraa biyya namaa ture kalas biyya kiyya jiraadhaan galaana jechuudha. Namni waggaa haganaa turanii deebi'uun maal jechuudha? Jireenyi qaala'ee jireenyi widdiidha. Maallaqaan qabadhee galee na harkaa dhumatee yoo duraa mana bitadhe jettee akkasuma yuutuubiin isillee birrii guddaa kafalaa. Ani warroonni amma yuutuubaraa kunniin jechuudha warroonni yuutuubarraa mallaqa argatu kunii eega mana qabaatee jechuudha. Eega mana qabaatee fakkeenyaaf dhugaa jireenyi qaalayaa haa ta'u namoonni tokko tokko immoo qalal godhanii akka humna ofiititti akka mana ofiititti jireenya kana yoo jiraatanii biyya keessa inuma jiraatanii yoo garuu akka gaariitti ambashambashee akka gaariitti waan barbaadne silaa na barbaachisu oovarii godhee jiraadha jedhanii hin danda'amu jireenyi amma yeroo ammaa qaalayaa. Ka waggaa 10 ture ka waggaa 10 meeqa ture biyya namaatitti deebi'u maal jennareen waa'ee magaliinsatu yaannaree ija kana akkanatti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan salamtaa isin gaafachuun daganne hundum keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne shamarka fuunee welcome isiniin jedhee jira. Alaaf biyya keessatti xiqqaa guddaa osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattanii hordoftoota kee warroonni jalqabarraa hanga mana hordoftanii maatiin aftaatan hedduunaaf galatoomaa galan keessan dachaa haa ta'u. Video ke ammallee like share gochuu hin dagatinaa akkuma seentanii like gochuu eegala videoon kiyya osoo hin tole warroonni harootaatanillee welcome baga nagaan gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii isin simadhee jira isiniin jedha hordoftoota kiyya maatii YouTube channel kana ta'a YouTube channel kanatti dabalamuun isiniin jedha. Egaa videoon kiyya karraa waa'ee Sumayyaati jechuudha. Sumayyaan odumaa Sa'iidooni waa lamaan keessaa tokko filadhu jedhuun osuma yaadatiin Yamaniin baate jechuudha. Yamanitti deebi'uu isiitu dhugaan seenee garuu viidiyoo waraabdee jirti Yamaniin deeme. Shaqaalitti yookaan sarraatanyaa ta'ee ijoolleetti guddifadhaa. Viidiyoo Aayyoo fi Sa'iidoo laalee irraa hojjechuun salacha'ee jira. Viidiyoo isaanii irraa laalee hanga ammaa akka gaafa inni ishii fuudheti viidiyoo isaanii irraa laalee hojjetaa ture. Amma immoo baay'ee tokko na salacha'ee jira. Viidiyoon isaanii ilaaleetiin irraa dubbataa ooluun na dabbaree jira. Ajab! Yoo ishiin biyya galtee ammallee biyya namaatitti deebitee ganaa daa'imman lamaa wajjin akkamitti dalaydeetiin daa'imman kana masruufa godhuu wajjin manni kiraa as jira. Waa meeqatu jiraanii Sa'iidoon yeroo hedduu akkaawuntii isiitirra birrii galchaa fi akkasuma yuutuubii irrallee biyaansi ji'aan 50,000 argatti birrii Itoophiyaa. Dubbiin garam deemti nama dhibu. Birriin 50,000 ni wajii isiin gahu fi ji'aan birriin 50,000 wajii isiin gahu yoo yuutuubiin dhugama 50,000 isii kafale ji'aan. Akkamitti daa'imman tana wajii ofii immoo manallee bitadha jetti kaampaanii keessaa jechuudha. Manallee bitadha jetti. Akkamitti osoo yuutuubiin ji'aan 50,000 kafaluu fi amma birriin sarraatinyannati yookaan shaqalannati taatee isiin ji'aan argattu birrii hagam yoo guddate riyaala 2,000 yoo guddate immoo yoo xiqqaate immoo riyaala 1,000 takkaa jechuudha. Ijoollee wajjii immoo gatiin hin dhirrataa iyyuu kamika ijoollee lamaa wajjii nama dalaysiisuu tarii rabbiin nama rahmataa nama nagaa tokko yoo fidee akkasitti mana nagaa argatte garuu hin ulfaataa jechuudha. Daa'imman lamaan kanaa wajjii sarraatanyaa taatee dalaguun baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Akkamitti dalaguddi? Gaafii namatti ta'a jechuudha. Deebiin gaafii namatti ta'a. Garuu sirriin kunis ammallee hoggaa hagana biyya namaa turtee meeshaa ofii hunda gurguratte
barattee biyya galtee meeshaa hundaa mana yaaftee gurgurtee jedha Saidoo yoo itti duraa san jechuudha. Akkamitti ganaa bifa haaraan biyya namaatti itti deebitii daa'immanii wajji jechuudha. Ani maarree faayidaan yuutuubiin birrii namaa kafalee eega mana qabaatan biyya ofii ta'anii masruufa godhatanii kan jiraanne maalirree wanni faayidaan yuutuubii kana dandee yoo birriin inni kafalu 50,000 akkuma Saidoon jedhu san taate kifiyyaa mana madaamii caalaa jechuudha. Birrii yuutuub irraa arganne moo maal jechuudha na jechisiisaa jechuudha na bakka kanatti naan galle sarratnyaa ta'ee jiraadhaan kun kijiba moo ijaaza magaltee duraayyuu ijaazaa galteetiin hin deebite moo wallaahi nama dhibaa jechuudha. Akkamitti birriin isii mana sarratnyaa taatee mana arabaati argattu ree birrii yuutuubiitu caalaa jedha namni marti isaatu. Akkamitti amma deebitee sarratnyaatti dalayti odoo Saidoon yoo isiilleen walitti dhiyaatu dhaban ijoollee ofiitii waan masruufaa hin ergaa Saidoon haga nama garaa jabaataa asiin dura hedduu waan hedduu dubbataa birrii hedduu akkaawuntii isiitti galchee akka ijoollee wajjin hin rakkanne yoo haraa ani birrii makeetuun barbaadu birrii makeetuun aan ergini yoo jetteen malee abbaan ilma ofii ittiin dabu'aan masruufa ijoollee isii inuma ergaaf jechuudha. Isin maan hin barbaadu jettee birrii isallee didde malee garuu natti hin fakkaatu jechuudha. Daa'imman lamaa wajjin gidiraa bara dheeraa biyya namaa dalaganii ammallee osoo yuutuubii qaban biyya namaatti namoota hedduutu osoo yuutuubii qabu biyya namaatti akkasii Sumayyaan jireenyi hedduu ulfaataa jetteetiin deebite jechuudha. Lammata Yamanitti deebite akka isaan jedhanitti jechuudha. Jireenyi hedduu qaalaa maallaqa qabadhee dhufee akkaawuntiin kiyya duwwaadha. Akkaawuntii osoo gamanaan zooru osoo mana hoteelaa kireeffadhu dhugaadha namni mana taa'eef namni alaawaa fayyadamu hoteelli kiraa nyaanni wanni hundi maallaqa gazzabni harkaa dhumataa jechuudha. Akka garuu kana mara akka godhe isiidha jechuudha. Maali hoteelli baay'ee tokko guddiidha jechuudha. Namni halkan takka buluuf birrii meeqa akka baasu hin beeka jechuudha. Namni ji'a takka taa'e ji'a lama taa'e hagam hanga baasu achirraa yoo gammatan maallaqa hedduu ta'a jechuudha. Durumaa isimatu balleessee jechuudha. Saidoon mana hadaamaa ni qabnaa jedhaa mana lama qaba jedhaa yoo tokkoo miti osoo mana ofiitti galtee yoo sanii miti osoo kifiliima tokkollee taatu osoo manuma kireeffattee jiraattee bara jireenya oovarillee jiraachuu dadhaban inuma jiraatanii ree biyya namaa kana hanga yoom biyya namaatti deddeebi'aarree akirri jalli biyyuma ofiitii uma fedhanillee biyya namaa haga fedhanillee keessa taa'anii jireenyillee haga fedhe yoo qaalee sila hanga yoom biyya namaatti amma maaliifi nama warra miidiyaa warra yuutuubara banatee kanallee olaalluu warra hoggaa dheeraa ture galee kanallee olaalluu fakkeenya irraa fudhata namni fakkeenya irraa fudhata ebaluun kun galee jiree biyya ofii kana hoggaa dheeraa ture hangam biyya taa'aa jira moo galee deebi'aa jira jireenya qaalaa illee wal qabate akirri kennaa biyya namaa keessa galuun hin hafu haga fedhanillee yoo turre moo biyyuma namaa tan akkuma biyya teennaa hanga gaafa addunyaa tanarraa deemnu teennaa qalbiin nama jechisiisti jechuudha. Kanaaf biyyi namaa kun amata dheeraa itti deddeebuun sababa jireenya qaala'insaa yoo laalle kalas galleetumaan deebuu taate malee gizeen biyya keenya keessa gattee nu hin qabnu jechuudha. Haala qaala'insa jireenyaa yoo laalle maaliif yuutuubii kanallee namni olii gadi ofii kalas xiqqollee taatu maatii ofii bira taa'anii biyya ofii bira taa'anii ijoollee ofii bira taa'anii haadha fi abbaa ofii bira taa'anii xiqqooma qaban saniin jiraatutu caalaa waggaa hedduu tamalaalasanii biyya namaatti deebi'uun immoo baay'ee tokko nama miidhaa yaaddoo keessallee nama galchaa biyyi namaa asteenne dalaynee maallaqa arganna malee yaaddoofnutu caalaa jechuudha. Waan goonu ammaraatii bira waan hin qabneef asteenne malee biyyi namaa gammachuun keessa nama teessistu. Kanaaf waa'een Sumayyaa kun akkasitti baay'ee nama yaachisaa jechuudha. Biyya namaatti amma lammata daa'imman wajjin deebi'ee sarratnyaa ta'ee dalagaan isii kuni ana gadi naan tarre maal jechuudha. Yoo galtee kana akkana mana bitadhee kan akkana godhe jettu immoo akkuma nama biyya keessa jiraatu immoo haga mana kana idaa ofirraa fixu akkiidha Saidoon birrii kan keen barbaadu jettee malee Saidoon hin gargaara hanga nagaraa ittiin jabaatu. Egaa hordoftoota viidiyoon kana fakkaata baay'ee.